Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota guulallee miidiyaa Neetwoork. Oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turan Bunnoo Waabekooti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota haaraa eebbisiise. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa manneen jireenyaa hawaasaa gubaa jiraachuun himamee jira. Sirni awwaalcha artisti Aloo Daawwee magaalaa Adaamaatti raawwatee jira. Mootummaan Eertiraa dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin marii akka hin teenye karaa ministeera odeeffannoo isaa ibsee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota haaraa eebbisiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa guyyaa irraa loltoota leenjii loltummaa barachaa turan bifa ho'aan eebbisiiseera. Oromoon Impaayera Itoophiyaa keessatti afaan qawween erga cabee eenyummaa isaa dhabuun siyaasaa fi dinagdee biyyattii keessatti qoodisaa gadi aanaa ture. Karaaruma cabaniin diina cabsuun cubbuu akka hin taane kan hubate waraanni bilisummaa Oromoo geggeessitoota ciccimoo filachuun yaada murtii siyaasaa jaarraa kana madaalu lafa kaa'aniiru. Kanuma sababeeffachuun waraanichi loltoota isaa yeroo garagaraatti leenjisu zoonilee waraan isaa jiran hundatti qooduun gateettiin Oromoo akka hin sochoone gochaa jira. Haaluma kanaan guyyaa har'a loltoonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii isaanii xumuran eebbifamuun saba isaanii fi biyya isaanii ittisuuf waadaa seenaniiru. Eebba loltoota kana irratti qondaaltonni waraanichaa hedduunis argamaniiru jedhameera. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa manneen jireenyaa hawaasaa gubaa jiraachuun himame. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa guyyaa har'aa godina Gujii Ba'aa aanaa Goorodoolaa ganda Qararoo fi Adaadii jedhamu keessatti manneen namoota waggaa guban balaa waraanni kun geessiseen yoo xinnaatti manneen jireenyaa namoota 20 olii raayyaa ittisa biyyaatiin gubachuu maddi keenya biyya keessaa nuuf himeera. Akka maddi keenya nuuf himetti loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo soortu jechuun baadiyyaalee Gujii keessa deemuun namoota caasaa mootummaatiin maqaan isaanii kenname qabanii dararuun manneen jireenyaa isaanii fi qabeenya isaanii gubeera. Kaabinoonni mootummaa godinichaa maqaa abbaa barbaadanii seelii shaneeti jechuun waraana mootummaaf kennuun hawaasa isaanii dararaa jiraachuun himame. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa ergama biyyaa fi uummata eeguu isaanii dhiisuun uummata keessaa ba'an dararuun kan fedhan ajjeesanii kan fedhan immoo manaa fi qabeenya isaa barbadeessuun hojii iddilee isaanii godhatanii jiru. Haaluma kanaan uummanni Oromoo godinaalee Gujii fi Wallagga Arfan keessa jiru gocha waraanni mootummaa raawwatu kanaan miidhamaa jira. Sirni awwaalcha artisti Aloo Daawwee guyyaa har'aa magaalaa Adaamaatti raawwatame. Sirni geggeessaa artisti Aloo Daawwee guyyaa har'aa istaadiyeemii magaalaa Adaamaatti sa'aatii 8 irraa eegalee kan geggeeffame waggaa ta'u koreen sirna awwaalchaa artisti Aloo Daawwee irraa hubachuu dandeenyeerra. Keessummoonni mootummaa olaanoon dinqiseeffattoonni ishee maatii fi firoottan ishee bakka argamanitti sirni awwaalcha ishee haala kabaja ishee ibsuun raawwateera. Artisti Aloo Daawween artistii gameettii Oromoo Dirree Dawwaa ganda baadiyyaa bakka Daawwallee jedhamutti bara 1954 kan dhalatteedha. Umurii ishee waggaa 14tti jechuunis bara 1968 baandii biftuu biyya keenyaa jedhamutti makamuun weelluuwwan ishee jalqabaa mata duree Oromoon fardaan dabalee bishaan laga harree abbee abbaa kiyyaa fi kanneen biroo hojjechuu dandeesseetti. Artistii gameettiin kun sirboota qabsoo fi jaalalaan albeemota 10 ol dhuunfaa isheetiin hojjechuu akka dandeesse seenaan ishee ni agarsiisa. Artistii Aloo Daawwee dhukkubsattee wallaanamaa turuun dheengadda umurii ishee waggaa 62tti du'aan addunyaa kanarraa boqottee jirti. Mootummaan Eertiraa dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin akka hin mari'anne karaa ministeera odeeffannoo isaa himee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad dhimma itti fayyadama galaana diimaa irratti ejjennoo mootummaan isaanii qabu ibsuu isaanii hordofee ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa gabaabaa har'a ganama baaseen dhimma galaana diimaa irratti qaama kam waliinuu akka hin mari'anne beeksisee jira. Ministeerichi ibsa isaa kanaan dhiyeenya kana waa'ee qaamolee bishaanii fi karra galaanaa irratti wanti jedhamee fi dubbatameera jedhaman baay'eedha. Kanaanis namni hin ajaa'ibsiifanne hin jiru jechuun qoosee jira. Mootummaan Eertiraa akkuma yeroo hundaa dhimmoota akkanaa irratti mariif kan hin teenye ta'uu mirkaneessuun barbaadas jedheera. Kana malees qaamoleen wanti kun dhimma galaana diimaa nu laallata jedhan dhimmicha tuttuquurraa akka of qusatanis gaafatee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad dhimma kana irratti hawaasa tibbana taasisaniin Itoophiyaaf dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuu fi baduuti jechuun isaanii ni yaadatama. Galaana diimaa fi lagni Abbayyaa Itoophiyaaf dhimmoota murteessuudha. Wantoota ijoo guddina yookiin badiinsa Itoophiyaa murteessanidha.
dhimmi galaana diimaa marii bal'aa barbaada kan jedhan Abiyyi Ahimad Masrii fi Sudaan lagni Abbayyaa dhimma keenya yoo jedhan Itoophiyaanis galaanni diimaan dhimma kooti jechuuf mirga qabdi jechuun isaanii ni yaadatama. Dr. Abiyyi Ahimad haasaa isaanii keessatti Itoophiyaan buufata doonii yookaan karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaasheef hidha haaromsaa yookaan daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himanii turani. Haaluma kanaan Eertiraan ariitii hin eegamneen waa'ee galaana diimaa fi ulaa galaanaa kennuu irratti qaama kamiinuu waliin hin mari'adhu jetteetti. Torban darbe miseensota paarlaamaa biyyattiisiif haasaa kan taasisan Abiyyi Ahimad nuti waraanaan dhiiga namaa dhangalaasne galaana diimaa hin fudhannu kun immoo akka hin taaneef dhugaan jiru haalamuu hin qabu jechuun Eertiraan seenaa galaana diimaa irratti Itoophiyaan qabdu kaaduu akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Eertiraanis gama isheen qaamoleen waa'ee galaana diimaa irratti nuun waliin mari'achuu barbaadan tuttuquurraa of qusadhaa jechuun ibsa har'a baaftee akeekkachiifteetti. Itoophiyaa fi Eertiraan nageenyaa fi michooma waggaa 5 booda taankii fi jeettiin waldaakuuf sagaleen fiishkaa tokko qofti waan hafe fakkaata. Abiyyi Ahimad sin jaalladha yoo jedhe si jibbuusaa sin ajjeesu yoo jedhe immoo si galaafachuusaa beekuunis barbaachisaadha. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya kan guyyaa irraaf qabanne kan hangasii ture oduu dubbisuun kan isin faana ture yana bunnoo waa beekooti isinis qophiileen keenya guyyu guyyuu akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskaayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.